Jaalattoota boonituub akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo kan argamu stuudiyoo keessattidha. Kanan dhufeefis isin galateeffachuu fi galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Maaliif yoo jettan YouTube keenya subscribe gochuudhaan amma yoo nu biraan namne 1.1k gallee jirra. Ammas itti fuftanii akka subscribe gootanii jajjabeessitan abdii koodha. Nulle video babbareedaa itti fufnee isin hojjechaa jirra. Call prank isin hojjechaa jirra. Karaa irratti prankii garaa garaa isin hojjechaa jirra. Akkasumallee fiilmii afaan Oromoo tokko raabaatiin jirra. Kanaaf inni viidiyoon damnee gadhiisaan jirru. Maaliif fiilmii waraabuun baay'ee nu tursa sababii ta'eef kanaaf inni kanuun viidiyoo torbanitti tokko gadhiifnu malee guyyaa guyyaattuu gadhiisuu hin dandeenya turre. Beektu rakkina mi'a kaameraa maal sababii qabnuuf malee guyyaa guyyaattuu isin gadhiisuu hin dandeenya. Isuma yeroo margannetti immoo jennee isin gadhiisaa jirra. Isinis subscribe gootanii jajjabeessaa jirtu. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Fiilmii bareedaa tokko isin qabannee dhufnaa irraa YouTube kana irratti kaamingi suunii isaa dhiyootti isin hojjennee ni gadhiisna. Fiilmiin kun ji'a 8 yoo waraabamaa jira. Ji'a 8 gara waggaattis deemeera. Qabannee dhufaa jirra isaa. Isinis YouTube kana subscribe gootanii amma 5k 10k akka gallu abdii koodha. Maaliif yoo jettan YouTuberoonni afaan Oromoo ijoolleen afaan Oromoon YouTube hojjetan immoo hin jiran. Warri jiran immoo waliin jajjabeessanii maaf akka ta'e naan galuu fakkeenyaaf YouTube guddaa warri qaban warra asii ol guddataa badaan jabeessan garuu saba biraa biratti amala kana baay'ee qabu. YouTubein isaanii torban tokko bananii 20k faa galaa jiru. Kun immoo saba miiliyoona meeqa qabnachuumni nama qaanessa. Maaliif sabi keenya amma kana baay'ata YouTube irraa amma kana afaan Oromoo namni dubbatu namni fayyadamu YouTube irraa baay'ee xiqqaadha. Kun maaliif sababa keenya nun immoo kana cabsuu danda'uutii qabnadha. Waliin taanee garuu guddisnee baay'ee deemuu dandeenya. So isinis subscribe gootanii ijoollee YouTube afaan Oromoo hojjetan akka jajjabeessitan akkasuma viidiyoo garaa garaa akka share gootan namoonni hordoftoota baay'ee qabdan illee followerii baay'ee Facebook irraan qabdan linkii YouTube ijoolleen garaa garaa hojjetan kanallee haa ta'u share gootanii subscribe godhaa maal yoo jettan nullee guddachuu dandeenya jechuudha. Torban viidiyoo biraa qabannee walitti deebinaa. Stuudiyoo seenee seexannoo hin ajeeqaa jira.